gargaartee turtee barii 250 kenniteef turtee hin barbaadu na shakkee dhananii ofii kooti kan rakkee 250 harkaa fuudhee 250 ishee deebisee kenneeraaf. Mucayyoo sanaa jechaadha. Tokko agartee tamatti viidiyoo magaalaa Nayyan argeeraatis immoo wanna sitti immoo hin jarjartee deebisurraa kunkee gaariidha. Kaleessa jammartee tawaasappii ana baay'ee harkaa turteen ganzaba koo kunaaf itti waan rakkis jedhaman deemee kennee birrishii. Ani Laali gammee baga deebistee fanii. Fuudhanii ishee deebisee kenneef. Nan xumuraa. Wallaahi nan kennaaf hin ture. Isiisi gaafatte sana nan kennaaf ofii kiyyaa wallaahi. Gammee laali nan xumura dhaasaa kiyyan sagalee xammaa waraabdee na keeffadha seenee hin seenne. Medho tokko seenana si alatti si argee seenee amma jechuudha. Viidiyoos dhaqaa tolaala. Kanarratti immoo gammee jechoota namaatis hin dhaggeeffatanii wantoota baay'eetu daddarbatamaa jira hin arginaa. Waaqayyo gannii keenya nuuf haa fayyisu. Sababa ganniitiinis kan dhukkubsachaarus gooftaan nuuf haa fayyisu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanarratti ati jecha namaas hin dhagahin. Ganama si dhaggeeffachaan ture miira addaa keessa jirta ganama. Hojii kan kee hojjetadhu. Hojii keetirraa hin badin. Gannii keenyas dhaqaatiin nu jajjabeessa. Isin maleeyyuu nama qabdu hin qabdu shinuu asii. Isin hin galaami. Jecha namaatti tasuma hin dhagahin hojii kee hojjetadhu gammee. Dhugaa isin jedha. Yeroo gargaarsi jiraate ni gargaarra. Warri isiniif laaffise warri waaqayyoon isin gargaaree warri laphee banamaa qabaattanii saalootii godhaa fi namoota kanaaf. Ayyee galatoo nan baaniiti bakka obsii koo haadhoo koo waaqayyo isaa eebbisuuni ulfaadhu jiraadhu. Gaaminatii kennaa ደግሞ nama deebii kennuu fi dirqama hin qabdu. Gaarraganniidha jettan. Ani TikTok irratti hin gargaaru kootaa ani TikTok irratti gaafa hin gargaaretin Oromoon duraanuu dubbiina barbaadanii birrii nyaatte naan jettanii kootati WhatsApp irratti gurmaa ganniinis keessa jirti ummanni falmattuun keessa jirti kootaadha jedhan isin walitti qabe ijoollee ishi jedhanii waan qaban hirmaataniif WhatsApp sagaleen hin jira ganniin keessa jirti falmattuun keessa jirti. Amma immoo inni bamnee jedhanii kaleessa suuraa koo gadi galabbatan. Ani hospitaala keessa dhaqee hin gaafanne hin naqne akkuma isin agartan arge akkuma isin laaltan laale. Wannan beeknerraa maali aartu nama tokko ibamee fayyanii hospitaala geessanitti hospitaallee isinitti himetti kennitanitti amma immoo irra deebitanii wal waqqasuu wal arrabsuun maaliif isin barbaachise? Jannan baanas ilaali. Ijoollee isaan kun nama dhugaa barbaadamti. Ajandaa warra barbaadanidha isaan kun. Warra ajandaa barbaadanidhaani. Ganniin gaafa duute akka ishee dhukkubsatte baru miti jedhu kun. Meelaa yeroo haasoftu huba namarra buusaa haasa'i. Ijoolleen kan si gadi dhagaadha. Dhagaaf gurcuudha. Nama dhaggeeffadhu tokkoffaa muyitii irratti qabe safuu. Na dhaggeeffadhu ati ilma dhiiraati akka ilma dhiiraatitti dubbii bilcheechi dubbadhu. Deema se'atu kolkollee bakka deemtanitti walitti gaantanii wal ulfeechitanii waan ittiin ulfa walirraa baasan uummata sammuun borjaajechina. Qoshasha. Ijoollee jedhamoo saanuu ijoollee si gadi dhagaaf qurcuudha. Ilaa sinittan mana dhaggeeffadha. Falmattuudha silaa mana tokko keessa wajjin hin galu. Maaliif falmattuun viidiyoo ganni waraabdee ta'u maxxansin? Maaf gammeen maxxansi? Leesh gammeen maxxansi? Maaliif? Gammeen ba'uun qabu ganni qulqulloofte fayyadee opereeshinii taate maal abbaasaa godha kun kan sobeen namatti yaadan akka kadhaa dhugaa wangeelaadha. Ila wanni suusi dhugaa wangeelaa isiniifan kakadada. Paasterii meeqa kan wangeela qabatee kakatee ijoollee sammuu borjaajessaa jiru. Hin barbaannu nuti borjaaja'uu dhaloota qubeete nuti dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru nuti. Horii warra keessanii isinitti hin fakkaatin. Konkaa ganaammoo ijoolleedha. Hubumarree dhibbarra of hin kaa'in wannoo baangaalii konkolaataa baangaalii keessa teessee keessatti hin fakkaatin kaasirraatti roorristu kun. Konkaa hudduu nadheenii arraabuu malee maali hojiin kee? Ofii keetii fulfeechitee ofii keetii maallaqa keetiin irraa baasta malee maallaqni uummataa deebuu qaba. Omtuu wanti isin dhukkube tokko hin jiru. Fidaa ragaa keechan. Wannoo intarneetirraa suura intarneetirraa guurtanii ittiin uummata sammuun borjaajessinaa takka luka lamaan gidduutti madaan ba'ee takka harma lamaan gidduutti madaan ba'ee. Fidaa waraqaa qulqullaa maal micoo intalli tuni uummata Oromoo kanarraa ulmaa guddaa qabdi. Maaliif boochisuun bu'aan argattuu ishee goota rurruuqxanii takka waraqata hojjisiifattee qabdi. Waraqata hojjisiifadheen qaba jettee toshiin daaqonoota gidduu teessee ta'u abbaan barbaadan koottaa bakka nani jirutti seera guuttadheen jira biyya Dubaay jettee dubbachaan turre har'a ho'ichatti jalaa baderee waraqanni sun ijji keessa nyaabadu. Qoshaashota kolkollee
Hudduu mukeyyafa hudduu jala banattee ciisaati jalatti dubartii si kaadhe dhugaa wangeelaan qabadhee kakadha. Wangeela kee hudduu keetti suuqadhutti sirbidhaa kee konkaa. Gada dhaggeeffadhaa isinitti nagaafa mana kiyya balee artistitu faana achi keessa jira. Kootu gammee dhibee ishii maalidha viidiyoo kana maaliif hojjette jennaan tiguu jedhanii isa jedhanii nu tuffatanii baa. Nama 300 jala jira nama tuffatanii baatu. Gaafa dhufe hoo ana taasaa kan namaa hin dhaggeeffadhu kiyya qofaa jettu. Guruubbii keessatti anaa softan kan biraa asiin kanaa softan kan biraa. Tiguuti immoo isin ilaallatu guruubbii atii ta'e biti kan biraa jira. Ati adabadhuu taa'e. Waan siin jedhan san yaadadhu. Gadoodiin wajjin deemte dha. Waanuma sin galchine keessan galu. Safuu gadi baasi sagalee isaanii sanii safuu maxxansu. Hundi ishee asirraa hattu. Sagalee isaanii maxxansu. Gadi baasaaf Kiristoosi. Akkana nutti haasa'e miti warra ajandaa barbaadatte miti gaafa san garuu itti saalfatta. Ilaalaa tuffatina dhaggeeffadhaa Oromoo. Nama dhibba jaafootu jira. Safuu. Safuu ati Beerut jirtaa caaltu ati Joordaan jirtaa. Tooftaa biyya Dubaay hin beektasin. Tooftaa maafiyaan Dubaay. Gaafiinan gaafa duraa gaafatee fi bara nama gammee keessaan itti dubbateedha. Bara gammeen naa deebisee ofii kiyyaa bara waan dhugaatitti maaraarra irra dibdee dabarsuudhaaf immoo qoriniin bakka yoo si danda'ame amma danda'ame gargaarna jechuus maftii qabdaniin garuu si'a 999 kaastee akka namni yaada keessatti wanta hin taane. Akkati yaaddutti kun. Obsi dhaggeeffadha adaraa keessan tokko dhaggeeffadha mijoo. Amma kan walitti nu araarsu hunda keenya kan walitti nu araarsu ganni fayyuu ishiitiin. Hundi keessan amantii qabdaniin obboleettii keenya kana amantii amma waa'ee gargaarsaa dhiisaa hin amantii qabdaniin ganniin akka fayyitu mukadhaa. Dhageessanii ganniin akka obsaal sana keessaa baatu cinqii sana keessaa akka isheen baatu kan naan godhaa. Warra ajandaa barbaadanii ajandaa godhatanii abbaa barbaadaa galabbatanii abbaa barbaadaa raabaaranii hundi keessan warri sammuudhaan yaaddanii warra ilmoo namaa taatanii warra namummaan sitti dhaga'amu mucaa kana cinqii keessa jirtanii ajandaan ta'inaaf ajandaa taasisina. Haa fayyitu gaafa fayyite ganzaba gaafatti kennitaniif gaafadhaa. Akka wanti irratti hojjetanii keewwadhaa. Gaaf sana amma ishiin kaffalteesi amma ishiin guurratteesi sirriitti miti. Ganaadha kun hin fayyine mucaan amma yoo ta'u fayyitoo ciistee jirtu maan nu dhiba waa'een birrii maan nu dhibaani. Birriin harka ishii ga'een jiru birriin ishii bira ga'een jiru birrii fudhattee kaatee hin banne siin dhokanne mucaan ciistee jirtu ofiin algaa gubbaa. Mucaan kun hin fayyitiin duutii nu beekaa waaqa beekaani. Ammas ittiin kadhaaf mucaa kana akka namummaatti deebitu akka ija namaarraa gortu akka waaqayyo ishii fayyisu kadhaaf amma waa'ee ishii dhiisaa ajandaa godhatina adaraa amantii keessanii adaraa waaqa isatti amantanii dhiisaa mucaa kana. Mucaan kun qoomshee ati tasgabboof to'aa ciistu sammuu ishii nagaa argatu asii godhatte viidiyoo keenya agarti achii agarti viidiyoo ishee agarti inni kaan duuta eetu posota inni kaan birrii nyaattee posota inni kaan maal sin goote ijoollee mucaan kun maal sin goote maa idilee ishii akkas taa'eera. Gammee. Gammee na dhageessaa. Anarrallee borillee yaada kee kanaan nan fudhaa sinan deeggaras warroota akka yaada maa gaafatta jedhanii tarii gaaffiidhaan gaaffiin kan koo ammallee itti fufa garuu yaada kee si deeggaruu akkasumas amma siin mana yaalaa baatutti utuma rakkoo hin jiraate haga siin mana yaalaa keessaa baatutti dubbachuun inamanu fudhadhu akka kiyyatti haga siin fayyitutti sababni isaa tarii mucaan kun utuu akkasitti duulamuyyuu soba jedhamu waan taatu hin beekamu waan ta'eef mana yaalaa keessa jirti waan ta'eef ammallee kana na cimseen jedha jechuudha. Aga siin fayyitutti itti duuluun yookaan eenyu jechuun sirrii miti. Gaafa siin fayyite immoo oo dogoggorrii wayii jiraate dirqama dogoggorrii sun ifa ba'a jechuudha jaallatame osoo hin taane dirqiidhaan. Namoonni tarii immoo maaliif gaaffii gaafattaa jettanii anillee dhiisee bira darbaa namni isin hin dhiisu. An gaafan dhaqee gammee kanatti dubbadhu yoo xiqqaate nama 10 oltu natti barreessa jechuudha. Achumaan gammee namni akkana natti barreessaa jira. Dubbiin kun akkamii jedheen deemee gammee gaafe gammee lakkii tokkee akkana dubbiin akkas miti jennaan tolee jedheen dhiisee hin dubbanne jechuudha. Girgirri biraan humnee ho'i mana ho'i banee hin dubbanne akkas hin jenne. Hanammallee gargaarsa isii irratti jiraannaan bakka jirutti sagalee kootiin deeggartoota tokko lamas qabu irratti nan hirmaadha ofii namallee nan hirmaachisa. Hagan danda'een
bakka inni jiru kamittuu dudduuban deebi'u. Si galee gaaffii gaafachuun immoo gaafa siin hospitaala keessaa baate gaafa siin fayyite hojii jedhu kun dogoggoraan gooneerra jenne gammeen dogoggoraan hiriyoota isaa waliin kana godhee gaafa siin fayyite ta'u ammallee dhukkubsataa jirti hospitaala jirti waan ta'eef ajandaa godhachuun akka tokkummaatti gaarii miti. Namni immoo maayii gaaffii gaafata jettan reenfituun afaan baasee dubbate reenfan boollaa baasee gaaffiin sun dogoggoran ta'anii malee akka kanatti hubadhaa. Xumureera. Galatooma obsii koo galatoomii tokkummaa galatoomii hawwiyaatu dubbii kan gaaffii qabdaa? Kam oltan nagaa keessaan gamme jirtu? Nagaa gataa guutaa jirra. Fayyaa keessan gamme erga ganamaati asuma irra jirtaa ganamas yala seeneen bahee iyyuu natti hin tolle. Gammee koo gargaarsa ishirratti hin hirmaanne dhuftee namni asii dhufee aliyaan hin jiraa dhuftanii birrii hamma keessi koonaa jajjee kennuuf hin barbaada. Dhuftee fuudhuu dandeessu namni. Nama miti. Lubbuu amma miti isayyuu damma waa'ee gargaarsaa kan jiru waaqayyo isaa eebbisuu amantii keetiin kadhuufi. Eshi nan kadhaa kanarratti immoo waan jechuu barbaade na caqasaa. Namoonni keenya Oromoon keenya duruu nama laatteet nama keechaa fuutee nyaatti. Kana hin beekna hundi keenyaayyuu. Nama gargaaraniiti deebi'anii gargaarsa sana namarraa qorrachuudhaaf dhidhiitatu ajandaa godhu. Ganni teenya waaqayyo ishee haa fayyisu. Akkuma nama kamuutu nan hojjetadha nan dalagadhe biyya namaatirraa kara biyya namaa dhufte. Garuu waa'ini akka namaa muti. Waa'ini eenyumaa olittuuyyuu sadarkaa namaallee hin innaalu inni. Akka ofii barbaade godha. Nama jiraachisus ni danda'a. Namas ajjeesuu danda'a. Kana namni isaan lolu tokkollee hin jiru. Garuu uummanni keenya Oromoo kuni dhugaa namni sirriitti gadi jettanii taazabdanii namoota baay'ee wantoota baay'ee tokko kanarratti taazabuu dandeessu. Namni namummaaf nama gargaara malee alagaadhaan ni gargaaran. Kana keessatti ani waan jechuu barbaadu gammee ganumallee sin dhaggeeffadhe jechoota nama tokkollee hin dhaggeeffatin. Ajandaa namaatis hin ta'in. Ganni michaan nuuf haa fayyisu gooftaan haa fayyisu. Gaafa sana walitti gadi yaana hundi keenyaayyuu. Warri maqaa namaa tokko magaalaa tureenii obboleettiin gargaartee turtee birrii 250 kenniteef turtee hin barbaadu na shakkee jedhanii ofii kooti kan rakkee 250 harkaa fuudhee 250 shi deebisee kenneeraaf. Mucayyoo sanaa jechaadha. Tokko agartee tamatti viidiyoo magaalaa keessatti. Nayyan argeeraatis immoo wanna sitti immoo hin jarjartee deebisuurraa kunkee gaariidha. Kaleessa jammartee tawaasappii ana baay'ee harkaa turteen ganzaba koo kunaaf itti waan rakkiste laafan deemee kennee birrishii. Ani birrii Laali gammee baga deebistee faanii. Shi deebisee kenneef. Nan xumuraa. Wallaahi nan kennaaf hin ture. Isiisi gaafatte sana nan kennaaf ofii kiyyaa wallaahi. Gammee laali nan xumuradhaasaa kiyyaan sagalee xammaa waraabdee na keeffadha seenee hin seenne. Tokko seenan asii alatti si argee seenee amma jechuudha. Viidiyoos dhaqaa tolaala. Kanarratti immoo gammee jechoota namaatis hin dhaggeeffatiniin wantoota baay'eetu daddarbatamaa jira hin arginaa. Waaqayyo gannii teenya nuuf haa fayyisu. Sababa ganniitiinis kan dhukkubsachaa jirus gooftaan nuuf haa fayyisu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanarratti ati jecha namaas hin dhaga'in. Ganama si dhaggeeffachaan ture miira addaa keessa jirta ganama. Hojii kan kee hojjettadhu. Hojii keetirraa hin badin. Ganni teenyas dhaqaatiin nu jajjabeessaa. Isin maleeyyuu nama qabdu qabdu shinuu asii. Isin hin galaami. Jecha namaatti